Foda la teo, share gajira umani. Share gajira, foda la teo, share gajira umani. What's up? What's up? What's up? Foda la teo, share gajira umani. What's up? Yo ya jira jirtu. Bara fayyana geni simbarada. Opi foda la teo. Amma jal kaba. Isni jolle Opi ijolle. Opi ijolle. Share gajira umani. Opi ijolle dabarsuun eegalla sanbata gara fuulduraatti sa'aatiin murtaa'e hin jiru. Sa'aatii haaluma akkuma amma argaa jirtan yeroo keessa argite namoonni naga gargaaraniiti argite qaqqajeelchaa jira. Tokkoffaa meeshaan hin guunne, lammaffaa argitee wannan qabadhee deemu hedduudha. Argitee jaarsa faantii harriiti. Nama argitee bakka hunda deemee guurratee deemu argitee amaanaa manguddoo jaarrolee argaa dhageettii biraa jaarrolee naannoo adda addaa bira gadi taa'ee waa gaggaafachuun naannoo adda addaa haga tokkoon hin beeka naannoo Oromoo. Kanaaf egaa kanarraa caalaa beekanis jiru hedduun tarii gari carraa miidiyaa argachuu dhiisuudhaan argitee barmoota ijoolleedhaaf dabarsuu nama guddaaf kennuun hanqinni ni jira. Gara fuulduraatti ammoo hanqina kana guuttannee akka jennu abdiin qaba. Anis jira ummanni. Anis nin guuttadha. Tokkoffaa qophii ijoolleeti. Qophii ijoollee aadaa Oromootti ijoolleen akkaataatti waa barattu qabdiga. Aadaa sanarraa jalqabneeti manni barumsaa akka kilaasa seenanii argite kutaa seenanii baratan yeroo durii hin turre garuu mana barumsaa ajaa'ibaatu ture. Utuutti seenin dura qophii ijoollee amma yeroon eegalu wal barra ijoolleedhaan warri ijoollee qabdan as dhidhiyeessaa wal barra. Ati eenyu gaaffii keessan ta'a. Ani Lateo yookaan raayya kan eenyuuti? Kan abbaa duraa. Abbaan duraa kan eenyuuti? Kan abbaa garoo. Gosti kee maal? Gosti kiyya qore. Qore dhaahee naannoo qubsuma yookaan araddaa Jimmaatti dhaladhe. Gosti haadha keetii yoo badii gamin. Aadaa Oromootti amma eega akka jenne ati eenyuun ani namaadha. Eega kana himadhe booda isinis eega kana himattanii booda gosti dirqama gaa wal gaafata. Sana booda saba. Sabni kee hoo Oromoodha.
biyyi kee hoo Oromiyaadha. Akkan eegaa akkasiin eegallee booda namni argitee eegaa akkasiin eegallee ijoolleen durii waa baratti manni barumsaa jira. Manni barumsaa akka kilaasa ammaatti jiraachuu baatus manni barumsaa manguddoo jala taa'udha. Manguddoo jala taa'anii yeroo manguddoon araaraaf jaarsaa jaartii walitti araarsan ijoolleen in ari'amtu. Durbas dhiirrinis hin taa'anii dhaggeeffatu. Aadaa Oromoo ijoollee ari'aa. Ijoollee deebsisaasi. Inni jedhu eega koloniin as dhufe malee aadaa Oromootti ijoolleen taa'anii dhaggeeffatu. Ijoollee yeroo taa'anii dhaggeeffatan, ijoollee yeroo teessanii dhaggeeffatan sagalee ol qabanii jaarroleen argitee dhirsaaniitii wal dhabdes walitti araarsu, gosa wal dhabes walitti araarsu, obboleeyyan wal dhabes walitti araarsu. Yeroo sana sagalee ol fuudhanii taphachuun jechuun iyyuun dhowwa. Garuu sagalee gadi qabdanii taphataa dhaggeeffachuun mirga qabdan. Aadaa Oromooti. Durbis dhiirrinis gaaddisas ta'ee gaaddisa koraas ta'ee bakka argitee jaarroleen wal galanii taa'anii taphatanis ta'ee ijoollee ari'uun, ijoolleen argitee akkan dubbanne dhowwuun, akkan taphanne sagalee gadi qabadhaa jedhu malee hin dhowwamtu. Eessaa dhufe laata? Ijoollee ari'aa. Ijoolleen nama hin dhaggeeffatin deemaasi. Inni jedhu eessaa dhufe laata? Isa jedhu ilaalla. Eega koloniin as dhufe. Eega koloniin as dhufe. Gurbaa tola moobaayilii sanaan hin barreessin. Moobaayilii sanaan hin barreessin lateewoo kaleessa si komataa jirani. Hin barreessin moobaayilii sanaan. Moobaayilii sana dhaamsi. Amma gurbaa xiqqaa tokko na bira jira beeke. Ijoolleen Oromoo gaakiyyumaan ofitti qabee guddisa argite. Akkamma namni asii wal arrabsu miti gaa namni wal hin beekne wal arrabsa. Namoonni biyya kana jiran ragaa ba'uu danda'u lafarratti. Akkasii ijoolleen hedduun na bira dhufa. Kanaaf egaa ijoolleen hin ari'amtu. Ijoollee ari'uun dhowwa. Hin dhaggeeffatu. Eessaa dhufe laata? Ijoollee ari'aa. Inni jedhu eessaa dhufe laata? Maaliif ta'e laata? Isa jedhu laalla waliin. Egaa ijoollee ari'aa wanni jedhu kun eega koloniin as dhufe. Koloniin as dhufe. Maaltu fide? Argitee gabroonfataatu fide. Akka dhaalli abbaatti hin dabarreef. Dhaalli abbaa ilmeetti akka hin dabarreef. Durii nuti mana barumsaa hin qabnu. Yuunivarsiitiin abbootii gadaa, abbootii ollaa, abbaa araddaa, abbaa dheedaa, abbaa tikaa jira. Ka tika loonii yoo hammaate qajeelchu. Abbaa ulee jira. Kan argitee loon
yoo namni loon tissu ardaadhaan argitee ijoolleen keessaa dhukkubsate nama bakka buusu ollaan akkasiin bahee tiffata. Tanaaf egaa kana argitee yeroo jarri taa'anii haasa'an hin dhaggeeffatu. Manni barumsaa keenyaa achi ture. Manni barumsaa keenyaa akka diigamu wanni godhe koloniidha. Akka dhaalli abbaa ilmeetti hin dabarre. Ijoollee asii deemsisaa. Deemaa asii. Deemaa ijoolleen durbaa nama hin dhaggeeffatu. Ijoolleen durbaa diinqatti galaa. Ijoolleen hin haasoftu. Kun eega kolonii as dhufe. Ijoolleen ni dhaggeeffatu sagalee gadi qabaa jedhaniin malee dhaggeeffachuun mirga qaban jechuudha. Seeruma manguddoo isin biraas gaafadhaa ka biyyaa argitee du'aniituun darbin jaarrolee odeeffadha. Ari'uun hin jiru. Durbas ta'ee dhiira taa'anii dhaggeeffata. Mana barumsaatu achi. Yuunivarsiitiin keenya achi. Manni barumsaa sadarkaa tokkoffaa lammaffaa ammoo eessa? Galgala waaree. Galgala ni waariyan jechuun ni turan. Galgala kana yeroo turani ijoolleen loon tissaa oolti. Dabaree sittisuu waliin sittisuu. Oromoon egaa akkuma beekamu loon hin beekamu. Loon tissaa oolaa. Yeroo argitee asiraa manguddoon ollaa ijoollee tika ooltee achii ol dhuftu. Sanatti ulee fudhatanii gadi deemu. Achitti deemu jechuudha. Amma naannoo ollaa midhaantu jiraa maaltu jiraa kanarraa iswannaa ta'uu manguddoon xiqqoo argitee loon hin qabbaneeffachiisan. Ijoollee tika oolte dhaqanii irraa fuudhanii jarri galu manatti. Jarri manatti galu ijoolleen. Warri kanaan dura dabarsitanis irra guddaan baadiyyaa waan taataniif of yaadattu ni gammaddu natti fakkaata. Amma ijoolleen mana galanii oolchaa argitee ka guyyaa argitee ooleef waan jiru utuu argitee erbaanni hin gahin nyaata kennanii fi akkasiin ijoolleen taa'u jechuun amma galgala jarri haga sana taphataa nafaasas argitee balbala dura. Amma manguddoon loon oofanii amma manatti galchuma loonii egaa yeroo looni baay'ee kabajaa qaba Oromoo biratti. Buna akaaniifaa simatu duriga. Egaa argitee akkuma namaatti seenaa jedhe. Naannoo adda addaatti immoo nooruu jedhu looni. Nooruu jedhuun. Egaa afaan egaa inuma ergifatamaa ergisa ta'uu danda'a. Maaliif jennaan nooruu wanni jedhu kun kanuma Habashaa fakkaataa noor hundeen isaa waan jara biraa maddesin fakkaata. Sun walumaa gala rakkoon qabu. Egaa akkasitti loon galan.
loon gallaan ijoolleen argitee tika oolanii waan nyaatanii argitee amma ibidda biraa istaa'uu argitee hin waare jechuun hin waari'u jechuun hin turugaa haga hirribni ga'utti yeroo turan maaltu aasaama wanni aasaamugaa heddu hibboo xabatamaa hibboo hib jedhee sitti uwwise maal hirriba hibboo hib kaattan dhaqqabdu gaadiddu hibboo hibib warri jedhus jira hibbak warri jedhus jira homaa rakkoon qabu sun naannoodhuma adda addaati jechuudha kanaaf yoo naannoo adda addaa deemtanii akka hib isa jedhu wajjinis hib jettu hibib isa jedhu wajjinis hibib jettu hibbak isa jedhu wajjinis hibbak jettu afaan naannoo maraa jechuun afaan ardaa maraa baruun kanaaf isin gargaara malee miidhaa tokkollee hin qabu. Egaa walumaa gala hibboo xabatamaa hibboo anoo achasi kaa'e maal tachiisi baas buqqee hadhooftuu dabaaqul walumaa galaa dabaaqula sa nyaata sana jechuu affeelamee isiniif gala jechuu kabiraan hibboo sissiita cittoo kee kam jirta deebisaan gemmii achisitti asitti distii guddaadhaafis garagaraasitti bal'aadhaafis eelee bal'aafis walitti addasitti eelee xiqqaadhaafis walitti sitti akkuma hundattuu keessummeessiti kanaaf egaa hibboon kanaaf argitee waan mana barumsaa sadarkaa tokkoffaaf lammaffaatti baratamu keessaa kana kabiraati oromoon ammas ollaa barsiisa akkuma sila maqaa kiyya isin barsiise ollaa barsiisa amma eega koloniin dhufe goomatuutti jijjiirame ollaa nama ilmee kiyya lakkaayin goomatu wanni afaan oromootiinu oromoon beeku jechuun walitti taasidoomuu argitee falfala walitti hojjechuu waan hamaa walitti hojjechuu hintalli kee guddatte miti amma kun waan normaali gurbaan kee guddate miti kunoo gurbaan kee dheerate bara normaali amma eega mataan namaa dhukkuba fuudhe eega mataan namaa gaaf tokko dhiifamanaaf godha intalli abba ijoollee kana baay'een jaalladha abba guddatte miti jedheetan ishoo jedhee guddatte miti ishoon jedheen jennaan haati waan jette tufi mucaa kootti jette mucaa kiyyatti tufi biyyuma nama jiru kana keessa bee egaa warra summii argitee abashaatiin boko keedha jechu oromoon nyaatu oromoon goomatu homaa qulqullu waan tokko ishoo guddatteen aaduma oromooti kabiraan qabuga maashaa allaa jedhii maashaa allaan utuun jedhin dura oromoon akka utuun dhufin dura akkas waliin jechaa ture maashaa allaa dura jiraga namni horachuun
mucaan guddatee ishoo guddate mucaan kee ishoo guddatte intalli kee jechuun achi dura ture. Maashaa Allah sana yoon hin beekne gaa argite akka kana jechu. Kanaaf barachuun dhageesse gaarii ijoolleen haa barattu. Kanaaf walumaa gala ollaa lakkaa'u jira gaa. Akkamiin lakkaa'u laata? Ilaa hibboon tee jibichaanoo raadaanoo meeqa shantu waamame jibichaanoo lama raadaanoo sadii. Amma maaltu baratamaa jira? Ollaa yookaan ardaa kana keessa nama ijoollee 5 qabu ka durba 3 qabu dhiira 2 qabu wal mana taa'ee barataa jiraa jechuudha. Egaa barumsa isaati. Mee isinis ilaalaa gaagamaggamaati. Waan hedduu kafaranjootaatiin argitee waan walgituudha malee waan argitee latee yookaan isin uumtanii haasoftanii miti. Waanuma dur keessa dhuftan warri baadiyyaatti dhalattan warri magaalaa Oromoon hin jiru agi jiru xiqqaa yoo argitee wallaalen beeku. Egaa akka kanaan barata ijoollee ollaa hibboontee raadaanoo jibichaanoo 2 jechuudha. Durba tokkoof dhiira tokko. Kan eenyuuti? Kan obbo Tolaati. Hibboontee jibichaanoo 3 raadaanoo 1. Kan eenyuuti? Kan abbaa gadaati. Dhiira 3 durba 1 qabaa jechuudha. Abbaan gadaa inni ollaa keenya yookaan abbaan milkii inni ollaa kana jiru. Egaa walumaa gala akkasitti ijoollee ollaa wal barsiisu. Deebi'ee kabiraa ammas tapha hedduu jira gaa. Hedduu jira. Tokkoon irra sini buusa ammas. Ijoolleen argitee galgala faranjiin argitanii miti gaa biyyoota faranjii kitaaba walii himu isuma nuti durii walii himnuudha. Kan ittiin urursanii raffisantu jira gaa kan Oromoo. Egaa inni ittiin urursan kan ittiin dafanii raffisan egaa jijimmiteedha. Jijimmiteen maaliif? Waan ittiin raftuudha. Biddilibsii jechuu yookaan barangeeda yookaan bulukkoo irribaati. Waan jedhu jijimmitee jijim abbaa farda nyaatu farda du'aa nyaatu jijim abbaa harree dutuu nyaatu jijim abbaa harree duddi madaa'ee tortoree nyaatu jijim abbaa saree duutee sagal bultee nyaatu jijim nama kolfeef nama dubbate nyaataa jennaan ijoolleen haguuggattee rafti. Amma icciirti haguuggattee sana booda warri kaan wal tuttutti ijoolleen kan rafuun barbaanne wal tuqani qubaan. Amma wal kofalchiisu jechuudha. Qoosaa hojjetanii wal kofalchiisanii ni kolfa tokko gaa. Ka kolfa qabachuu hin dandeenye ni kolfaa.
Egaa gammachuun akkanaa hadhaadhiyyamee Oromoo keessatti ijoolleedhaan qanansiifama jechuudha. Kunuunsa ijoolleen ittiin argite taphatte. Egaa walumaa gala Oromoon karaa hedduun ijoollee isaa guddisuun wannaa ta'uudhaan argitee taphachiisuudhaan qoosaatti himuun duriin ijoolleen kana keessatti guddatu. Kanaaf egaa hedduu galatoomaa daqiiqaa meeqa akka dubbanne hin beennu yeroo biraas torbaniin akka daqiiqaa 10 ta'u 20 ta'u agasaan beeku sa'aatii argitee meeshaa wannaa biraan qabu argitee akkasitti to'adhee sa'aatuma sa'aatii haguma gaggabaabaa tokko isinis irra deebi'aa ijoollee ollaa keessaa ijoollee walitti fidaa ijoollee barsiisaan jirtan jechuu utuu hin ta'in yaadachiisu maqaa abbaatti himuu ijoollee argitee akka afaan baratan taasisu. Gara fuulduraatti waadaan isinii seenaa qubees barsiisuu waan adda addaa namoonni kitaaba suuraa argisiisaa argitee irraa barsiisuu danda'amu warri of biraa qabdan naa ergaa bineensota suuraa bineensota naa erguu dandeessanii adreesii isiniifan maxxansa naa ergaa ijoolleetti argisiisaa ijoollee barsiifadha. Egaa walumaa gala torban sanbataatiin ijoollee haguma daqiiqaa haga murtaa'ee barsiifnaa ijoolleenis yoo daqiiqaa gabaabaa barsiisan gammachuu qabani dafaniituma fudhatu yoo itti dheeratte argitee hin danda'an mataan namaa daqiiqaa 15 caalaa waraabbachuu hin danda'u. Egaa kanarraa kanumaan xumurraa hedduu galatoomaa akka namni sa'aatii isaa ilaalee xiqqoo takka jenne immoo waan mata duree waan har'aa irratti haasofnu booda itti deebi'ee dabarsaa. Qophii ijoollee kan har'aa asumarratti raawwataa yeroo gaarii ijoollee Isin ijoollee Isin ijoollee Hoda la teo, si argaa jira uummanni. Hoda la teo, si argaa jira uummanni. What's up? Hoda la teo.